Akkaataa YouTube chaanaala irraa maallaqa argattan chaanaala YouTube banachuudhaan akkasuma viidiyoo irra post gochuudhaan karaalee qarshii irraa argachuu dandeessanu tokko hanga afurii isin agarsiisaa jira. YouTube chaanaala irraa qarshiin ni argama. Namoonni baay'een garuu maallaqni na argamu jettanii akkasuma chaanaala YouTube fayyadamtanu TikTok ma Facebook ma gubbaa ooltanii jechuudha. Kanaafuu har'a tokko qabeen gadhuma haala kamiin akka isin akkaawuntii bantanii ilaa dhumaa dirasii qarshii irraa argachuu dandeessanu viidiyoo kana keessatti isin agarsiisaa jira. Yoo gadhuma argifattan viidiyoo kana chaanaala YouTube banachuudhaan har'a booda akkuma nama akkuma ijoollee namoota biroo qarshii irraa argachuu dandeessu jechuudha. Karaa afurii olii irraa argattu sabiskiraayibii gochuu fooloo gochuun nafaa tura. Inni tokkoffaan akkasuma YouTube irraa qarshii argattanu chaanalii YouTube banachuudha. Tokkoffaa akkaawuntii chaanalii YouTube sirrii ta'e ka seera isaa guutee jedhu yookaan immoo ka seera isaa eeggate chaanalii YouTube takka banuudha. Egaa akkaawuntii bantanii kaatanii iimeelii isaa akkaataa sirreeffatan hundaayyuu ana isin agarsiisa. Awwala chaanalii YouTube eega bantanii kaatanii viidiyoodha kan isin irratti hojjettan akkaawuntii sirrii eega bantanii kaatanii viidiyoo mataa keessanii irra poost gootu jechuudha. Viidiyoowwan mataa keessanii eega irra poost gootanii inni lammaffaan sabiskiraayibarii akkasuma 1000 takka ol darbu waggaa tokko keessatti sabiskiraayibii 1000 takka ol darbu yookaan immoo sa'aatii yookaan waashaaworii sa'aatii viidiyoon keessan ilaalamee 4000 guutuu qabaa jechuudha. 4000 ol ta'u rakkoon qabu yookaan immoo viidiyoo gabaabaa isin achirratti poost gootan guyyaa 90 keessatti view miliyoona 10 daawwatamu viidiyoo isin YouTube irra poost gootan viewun isaa miliyoona akkasuma guyyaa 90 keessatti miliyoona 10 yoo daawwatame monetization yookaan immoo YouTube partner program jedhama. Seera YouTube guuttanii gaafa isin fixxan YouTube partner program jennaan waan isin dhufu message isin dhufu jira. Akkasuma sana booda viidiyoowwan YouTube irra post gochuudhaan qarshii baatiidhaan irraa argattu jechuudha. Tokkoffaa viidiyoo isin post gootan view guddaa akka argatuuf thumbnailii isaa yookaan taayitilii isaa sirreessitanii baay'ee bareedaa ta'e takka akka nama hawwatuun descriptionii isaa kan dhimma viidiyoo waan viidiyoon keessan irraa dubbatu takka sirriitti barreessu jechuudha. Description yookaan immoo taayitiliin isaa kan namni akkasuma viidiyoo keessa ilaaluu danda'u kan isin gargaaru keessaa isa tokkoffaadha. Description viidiyoos dhimma viidiyoo sana akkasuma waan viidiyoo sana irratti hojjetan waan barumsaa yookaan immoo waa'ee akkasuma diraamaa adda addaa ta'ullee uma fedhe ta'u waan bareedaa takka hojjechuudha jechuudha. Kana hunda eega guuttanii taayitilii descriptionii akkasuma viidiyoo kan keessan qulqullina guddaa qabaachuu qaba. Ammallee viidiyoo isin akkasuma achirratti poost gootan qulqullina bareedaa qabaachuu screen recorderii bilbiluma fayyadamtanii takka isin hojjettanu kan isin hojjechuu dandeessan bilbiluma keessan fayyadamuudhaan haalatti waraabdanii application ittiin edit gootanii YouTube application irra post gootanuun hanga dhumaanatti sin agarsiisa jechuudha. Chaanalii YouTube akkaataatti banatanus viidiyoo isaa chaanalii YouTube kootti jennee jira. Sana booda screen record gootanii viidiyoo mataa keessanii ta'us haala salphaa ta'een waan takka malee akka cinqee takka malee bilbila fayyadamuudhaan daataa yookaan intarneetii fayyadamtanii qarshii irraa argachuu dandeessan anatu sin agarsiisa jechuudha viidiyoo kana keessatti. Kanaafuu namoonni chaanalii YouTube hin eegalin hamumaan tana eegaluudhaan qarshii yookaan maallaqa irraa argachuu dandeessu. Haala kamiin akka irraa argattanus haala kamiin akka isin viidiyoo waraabdanii poost gootanii bilbila keessan fayyadamtu. Bilbila fayyadamtanii eega poost gochuu eegaltanii viidiyoo appii YouTube irratti haala kanaa isinii ba'a. Application YouTube irratti yoo isin monetization ta'in haala kanaan dukkanaa isinii faa sa'aatiidhaa fi waashaaworii bakka itti ilaalattanuma bakki kun YouTube keessa namoota chaanalii YouTube banatee qabu qofaaf baalaa kun. Appii kana keessa kan isin danda'u nama chaanalii YouTube banatee itti fayyadamaa jiru qofa. Appii YouTube Studio yookaan Watch Studio kana jechuudha. Kanagaa eega YouTube banuu hojjechuu eegaltanii yookaan isin appii kana daawunloodii godhattan kana hundaayyuu ana isin agarsiisa. Namoonni akkasuma haaraa taatan goonaa hin eegalin sabiskiraayibii gochuun chaanaliin koo yoo hordoftan hanga dhumaa yoo viidiyoo koo dhaggeeffattan viidiyoo jala gadhiise viidiyoo barnoota akkaataa YouTube itti baratan TikTok itti baratan Facebook itti baratanuu fi email akkaawuntii bantan haalatti sirreeffattan lakkoofsa lama yookaan immoo Gmail akkaawuntii keessan akka isin jala hin banne lakkoofsa bilbilaa jala kaa'achuu waa hundaayyuu chaanalii kana jala ni argattu. Chaanalii YouTube Hussein Official kan jedhu kana jala seenuu jechuudha. Chaanaliin kun ankooti barnoota wal biraa wal qabate hunda jala jira jala garaatii irraa baradhaa sabiskiraayibii gochuun hin dagatinaa isin jira. Akkaataatti hojjettan yoo hin beekne immoo waa takka rakkatan akkaataatti fayyadama bilbila keessan fayyadamtanii waa hunda edit gochuu akkasuma screen recorderii waraabdanii CapCut yookaan applicationoota edit ittiin godhan hedduutu jiru. Sana keessa galchitanii bilbila keessan irra appii YouTube irratti post gootanii qarshii irraa argachuu dandeessan. Ana tanga dhumaa sin barsaa komanteetti na barreessaa akkasuma na hordofuun dagatanaa sabiskiraayibii godhaati. Chaanaliin koo hordofaa waan isin hin galle yoo jiraate komanteetti na barreessaa. Maallaqanii kafalaa hin kafalu seedus tanga dhumaa waliin laallaa jechuudha. Namoonni eegaltanii qarshii irraa dhabdanuu haala